Dargaggeessi abbaa malee yatiimummaan guddate tokko intala maatii sooressaa tokko jaallate. Jaalala isiidhaaf qabus ifa baasee akka isii fuudhuu barbaaduu fi isii waliin bultii ijaaruun fedhii isaa akka ta'e itti hime. Isiinis waan isa jaallattuuf gaaffii isaa qeebaltee walii galan. Guyyaa cidhaas waliin mari'atanii murteessan. Garuu guyyaa cidha keenyaa san haati kee irratti hin argamtu. Yoo argamte waa'een kootiif waa'ee keetii achitti dhumataa jette. Dubbii isii kana yommuu dhagahu baay'ee yaadda'e. Murteessuufis baay'ee itti ulfaate. Gidduu yaada lamaatti qalbiin isaa rarra'e. Intala jaallatu moo haadha isaa? Gidduu kanaan hiriyaa abbaa isaa beekaa ta'e tokko yaadate. Abbaan isaas ituu lubbuun jiru hiriyaa isaa kana waan isa qunname kan mari'achiisuu fi baay'isee kan amanus ture. Gara isaattis deemee haala isaarraa mari'achiise. Namtichi beekaan sunis akkas jechuun gaafateen, "Ilma koo, maali ulaagaan akkasii? Sababaan isaa maali?" jedheen. Dargaggichis mataa isaa gadi cabsee akkas jedhe, "Haati kiyya manneen namoota cidha keenya irratti argaman keessatti qulqulleessituu taatee dalagde. Kanaafi sababni" jedhe. Namtichi beekaanis, "Yaada koo siifan kenna. Garuu ulaagaadhaan." Gurbaanis hayyee jedhe. Har'a deemtee harka haadha keetii dhiqi. Sana booda boru ganama na bira dhuftee jennaan yaada koo siifan qooda jedhee walii galan. Gurbaan dargaggeessis ni deeme. Mana galee harka haadha isaa miicuuf as fuudhe. Garuu imimmaan maddii isaarra dhangala'aa bishaan dura imimmaaniin haadha harka isaa yiise. Harka isii arguun isaa yeroo jalqabaatiif diriina hojiirraa harki isii lamaan dhodhohaniiru. Ganaan isii hojiidhaan laafanii luluqqa'aniiru. Yeroo kana argu murtii isaa murteesse. Namticha beekaa sanattis hin deebine. Bilbila ol fuudhee intala fuudhuutti bilbile. Akkasis jedheen, "Dhiifama. Guyyaa gammachuu kootiif jedhee haadha koo hin wareegu. Isiin anaaf jecha jiruu isii guutuu wareegdi. Dhiifama. Sagantaa gaa'ila keenyaa haqeetiin jira" jedhee bilbila cufee morma haadha isaa jala galee hammatee boo'ee jedhama. Sababaan argama keenyaa, sababaan namummaa keenyaa dubartii ituu beeloftuu nyaachiftee kan daartee nu uffiste sanidha. Haati keenya ulaa jannata keenyaati. Jaalallisii yoomuu onnee keenyarra jiraata. Nama fedhe jaallannus jaalallisii garuu kan nama tokkootti hin qixxaatu. Sababaan isaas isiin haadha. Isiin eenyuun bakka waan hin buufamneef. Haati keessan yoo lubbuun jiraatte harkasii yeroo xiqqoof dhaqaa ilaalaa. Isiin haadha.